Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sanaara qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa oduu baay'ee gaddisiisaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumura qophii keenyaatiin waliin turaan affeerraa keenya keessayyuu ilmaan Oromoo 20 ol ta'an guyyaa kaleessaa godina Salaalee aanaa Kuyyuutti haala suukaneessaa ta'een ilmaan Oromoo mana hidhaa keessaa gabbaasanii ajjeesanii jiran. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya eenyu akka ajjeesan namoota akkamitti maaliif ajjeesan kan jedhu bal'ina oduu keenyaa keessatti kan isin biraan geenyu ta'a. Akkasuma xiiqidhaan yookaan miiran masakamuudhaan gootonni Salaalee dabalatee ilmaan Oromoodha gumaa qeerroo sanii baasuudhaaf dhukaasa galgala irraa eegalaniin hanga ammaatti humna biltsiginnaa dabalatee ergamtoota biltsiginnaa hedduu woboon barbadeessuunis dhagahamee jira. Kana qofa osoo hin taane dhumarratti oduu kiyya dhumaatiin jechuudha. Artist Galaanaa Gaaromsaan buqqaatota yookaan beelaa fi dararaa hamaa hongeedhaan irra ga'een Baalee fi Booranatti lammiilee keenyaaf mallaqa guddaa gumaachee jira. Kanas bal'ina oduu keenyaa keessatti isiniif himna amma xumuraatti na hordofaan affeerraa kenna. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa har'a dhugumatti haamileen nu cabe. Akka malee mataan keenya gannu jedhe dubbachuuf haamilee tokkotti dhabne. Kaleessa galgala Salaalee keessatti aanaa Kuyyuu bakka jedhamutti namoota 20 ol ta'an mana hidhaa keessaa baasanii bakka tokkotti maqaa Shanee jedhuun fixanii jiran. Isa qofa osoo hin taane maatii yookaan abbaa artist Kabbee Kabbittoo namni hin beekne hin jiru. Kabbee Kabbittoon nama koomeedii taphatu isa kana jechuudha. Namni hin beekne hin jiru. Egaan namni kun waa'ee Oromoo guddisuuf aartii Oromoo guddisuuf halkaniif guyyaa dalaga jechuudha. Maatii isaa yookaan abbaa isaa ijoolleen kee Shaneedha jechuudhaan haala suukaneessaa fi haala baay'ee nama jibbisiisuun biltsiginnaan galaafattee jirti. Egaan kun gadda baay'ee nama gaddisiisudha. Ilmaan Oromoo kan maqaa isaanii hin beekne fi kan Kuyyuu fi naannolee Salaalee jedhaman hedduu keessatti galgaleedhaa qofa namni 20 ol maqaa Shanee jedhuun ajjeefamuun gadda Oromoota hundaa ta'ee jira. Mootummaan nama nyaatan kun halkaniif guyyaa Oromoo balleessuuf wanti inni hin goone hin jiru. Qa'ee nama hundaa seenetiin hin jira. Badii tokko malee shakkiidhaan ilmaan Oromoo duguugaa jiranii jechuudha. Nama 20 halkan tokkotti mana hidhaa keessaa baasanii ajjeessu jechuun waan baay'ee miira nama cabsuudha yaa jiran. Namni Oromummaa ofii jaalate yoo Shanee ta'e, namni isan deeggarre yoo Shanee ta'e, akkami biyya san keessa jiraachuun danda'ama? Mootummaa akkatti nama nyaatu kana wajjin biyya takka keessa jiraachaa jira. Har'a Salaalee maqaadhaaf biyya Taayyeeti. Taayyee Danda'aati. Taayyeen Danda'aa har'a gaafa ilmaan ofii obboleeyyan ofii fichisiisu. Maaltu isatti dhagaamare? Salaalee biyya goototaati. Biyya Taaddasaa Birruuti. Eenyudhaaf warra bitamuu hin dandeenyedha. Maaf naan bitamneef sirbi faashista biyya Ahmad. Finxaalessi ilmaan Oromoo haala kanaan duguugaa jira jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromooti fi akkasuma jiraattota Salaalee aanaa Kuyyuu dabalatee aanaa Dagaamii fi naannolee hedduu keessatti gaddi keessan gadda keenyaan gadda nutti dhagaame asumaan ibsachuu barbaadna. Akkasuma aartist Kabbee Kabbittoo jajjabinaa fi abbaa kee biyya ittaan salphisu jennaa dhugumatti onnee nu cabsee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee haala ajaa'ibsiisaa ta'een woboon jajjabeen loltuu bilisummaadhaa dhiiga ilmaan ofii baasuudhaaf halkan san osoo hin taa'in waraana cimaa adeemsiseen humna qabu hunda fayyadamee biltsiginnaa achi keessa jirtu daarama daakuu godhee dachii fi sabitti isaan hanqisee kaan balleessee kaan booji'eeti jira. Oromoodhaaf woboon jira gumaa baasuudhaaf halkan tokko sa'a tokko kan itti fudhan. Akka dubbiin kun dhagaameen hidhannoo fi qabateetiniin gama diinatitti qajeelee jechuudha. Kanaaf woboon nuuf jiraa jenna. Silaa woboon hin jiraanne nutti taphatti jechuudha. Gumaan hayyoota keenyaa lafeen gootota keenyaa meeqa akkas gumaa malee hafte. Loltuu bilisummaa jajjabeen garuu halkan takka osoo hin bulle tarkaanfii barbaachisaa fi tarkaanfii haalessaa fudhachuudhaan xiiqii keenya nuuf bahee jira. Kun waan guddaadha. Keessi keenya nu gubatus gama tokkoon loltuu bilisummaadha jajjabeen waan isii barbaachisu irraa eegamu hundaan saba kana cinaa dhaabbattee jirti jechuudha. Haa galatoomtu.
dhugumatti waggoota 3 darbanii kana asitti waan amma dura ta'ameen beeyna gootota hedduu dhabnee beeyna hidhamnee ajjeefamnee beeyna mana hidhaa keessaa baafamnee garuu harka isaanii keessaa mana hidhaa osoo jiru seera jala osoo jiru nama ajjeefame sirnoota biraa keessatti dhaggeennee hin beeynu sirni biraa si qabu yoo barbaade addabaabaa itti ijjeessa yoo barbaade immoo murteessitti murteessa sirna biyya Ahmad garuu mana hidhaa keessaa si fuudhee osoo maatii keessa hin argisiifne si jeesee bineensaaf si kenna sirna akkanaa kanaaf bitamna jettanii hiriira baatanii haasabu sirna obboleessa kee murtiitti kennuu osoo danda'u hidhuu osoo danda'u fuudhee bineensa nyaachisuudha sirna Abiyyi Ahmad kun sirna wayyaanee isin jettaniiti miti wayyaaneen takka mana hidhaa keessaa nama baastee namaan ajjeeftu zaahira si jeefti si hiitu zaahira si hiiti murtii si rakkaniti sirna wayyaanirraa wayyaanee caalu sinii mee baran gabrummaa walii lama gabrummaa irra laaftuu wayya jedhe gabrummaa hamtuu tanarra salaale binnee jirreedhan shawaa binnee jirreedhan harargee binne arsii binne maalii binneedhan eessaree kabittan maaf ilmaan oromoo kun salaalemii kun shawaamii maaf galaafattan sirreeffachuu hin dandeessanii hidhachuu hin dandeessanii kun oromoo waan ta'eef qofa balleessuu barbaadda yaa jarana guyyaa kaleessaa Abiyyi Ahmad waa posotee ture maal posote suuraa uffata aadaa amaaraa posotee Itoophiyummaa jedhe oromoon hin jiru hadiyyaan hin jiru somaaleen hin jiru kambaatan hin jiru tigreen hin jiru maaliin hin jiru Itoophiyummaan inni faarsu amaara ta'uu ragaa ofitti beeyyaran deema poostii feesbuuk isaa jala laala sirna kana sirni nu bulchaa jiru Abiyyi maa jibbitan nuun jettan kanaaf jibbina yaa jaran kanaa ol maal barbaadamme namni kun sirni inni faarsu sirna biraa hojiin inni hojjetu kan sirna biraa Itoophiyummaan inni faarsu kan sabaaf sablammiitii miti kan sabdaneessatii miti kan nama tokko kan nama dhuunfaa mootummaan kanaaree kaleessa wayyaanee waan akkasii goote ani la wayyaanee faarsu miti jaran madaalli godhee isinitti haasa'aa jira wanti kalee ta'ame wanti har'an ta'amne maal garaagarummaan guddaan kalee haa caaluun gaafa lubbuun jiru bara wayyaanee bakka wayyaaneen jirtutti muka isiitti cabsee lubbuun jiraachaa ture har'a kun maqaa oromummaa qabatee maqaa artistaa Haacaaluu goote jedhee faarsuun harka garaa duubatiin si waraana namni Abiyyi cabbatee harka isaatiin hin hidhamin hin jiru namni Abiyyi cabbatee hammatee namni hin ajjeefamin hin jiru Abiyyi marziidha nama akkatti qabnaan akka elektiriikiin qabetti yaadu hayyoota kaan mana hidhaatti isa kaan qabritti isa kaan biyyaa baasee waa meeqa godhee jira jechuudha haala akkanaa kana keessa jirra yaa saba quba qabaadha kun waan ifa ba'e isiniif himaa jira kan hin beekamne meeqa jira mee yaa jara kenna biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti takka mana hidhaa keessaa baasanii yeroo rasaasni itti roobsamu argitee dhageettee beektaa seenaa keessatti sirna Abiyyi malee Booranatti maal godhan Wallaggatti maal godhan kan nun argine bakka meeqatti meeqatu jira kan viidiyoon waraabame jira sirna biraa keessa jira jedhanii natti barreessi eenyutu akkasitti addabaabayitti nama ajjeese beeka eenyutu akkasitti mana hidhaa keessaa fuudhee viidiyoo waraabaa nama tokkocha rasaasa 36 ajjeese jiran sirna kam keessa jira naayim hin jiru jechuudha sirna Abiyyi Ahmad kana keessa sirna isaa kana keessa badii tokko lama jettee hin fittu sirna wayyaanee waggaa 27 ol dalayde walakkaa isiitu hin dalayne wayyaanee walakkaa Abiyyi dalayde Abiyyi waggaa sadi keessatti waan waggaa 150 taane dachaadha nuu deebise jiran waggaa 150 gabrummaa jala ture jaarraa tokkoof walakkaa jechuudha waggaa sadi keessatti kana hunda deebisee inni oli qabe ka Haayile Sillaasee ka Dargii ka Milinik ka Aatsee Teediroos ka Aatsee maali jedhee guutuu bakka takka torra si deebise hin deebisne jedhe ragaa fidan arragaa hojjisitti maa jira waan inni nama godhe Harargatti maal godhe abbaa ijoollee 3 ajjeesee mana hidhaa keessaa fuudhee waraabessa nyaachise mataa qofa fudhatee maatii mataa awwaalatte kun sirna Abiyyi Ahmad na dhagayi takka takkaan siima namni meeqa kan lakkaa'amee hin dhumne kan viidiyoon isaan baane kan waa meeqa hin taane haala kanaan dhumatee jechuudha
Kanaaf Abiyyi jibbina. Dantaa biraa tokko irraa hin qabne. Jimmatti maal godhe? Jimmatti maqaa Shanee jedhuun ilma namaa ajjeese nama miira keessa galchee akka sareetti lafarra harkisiisee Shanee nama du'e irratti geeraraa taphatamaa ture. Kun sirna Abiyyi Ahmad, sirna koo miti, sirna Minilik miti, sirna Haile Sillaasee miti, sirna Wayyaanetii miti. Jimma keessatti bakka dhaloota isaatti maqaa Shanee jedhuun ilma namaa ajjeese reeffa isaa lafarra magaalaa keessa harkisaa Shaneen hattuu, Shaneen gantuu jedhamaa ture nama du'e irratti. Mootummaa akkanaa kana wajjin jirraa kanas quba qabaadhaa. Tokko lama jedhee isiniif fixuu hin danda'u waa'ee Abiyyi Ahmad. Kanaaf waa'ee kanaa homaa gochuu hin danda'amu. Carraan jiru akkuma ammaa kanatti afaan funyaanitti hidhatteetiniin ofirraa buusudha namicha kana. Sirna kana balleessudha. Kanan isinii dhaama dhumarratti artist Galaanaa Gaaromsaan saba isaatiif Booranaa fi akkasuma Baaleetti hongee cimaa dhaqqabeen qarshii Itoophiyaadhaa kun soddoma kennuu gumaacha guddaa saba kanaaf taasiseera. Artistii sabaa jechuun isa akka kanaatti haa galatoomu. Seenaa guddaa dalageera. Seenaa Oromoon dalageef innis dalagaa jira. Akkasitti beeyna nu artistii garaaf osoo hin taane sabaaf bulu kana kanatu Oromoo barbaachisa. Kan saba gurguru osoo hin taane kan of gurguree sabaaf of kennu kana barbaanna nuti. Kanaaf artistii jabaa kana jabeeffachuun jaalalaaf kabaja qabdan itti argisiisuun kan Oromooti isiniin jedha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya waa'ee sirna Abiyyi kana haasofnee xumuruu hin dandeenyu. Ammaaf kanumatti isinii gabaabsaa viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Reedii Adam Tuubii namoonni akka tasaa chaanaala keenya faaraa taatanii dhuftan yoo jiraattan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Injifannoon kan uummata Oromooti. Nagaara naa tura.